أتمو كان إلالا جيجا فاتش دايمن فجت جيجا في ميتي بيا جافان سنيجا بقى خلاص في إيرا بقى أجول لي كم غرام مايو في إيرا بقى خلاص تشالي سيت مديمور أنا أتجعل سيتو ديمي أنا ما استنى أبد بيكسي كسوية أولا كود أفتشي وأنا كنا ما تيجي قبضتي أولا كود وأنا كنا ناسين بقى في إيرا أنا سافرت إيرا بقى عندي هودي تشالي سيت يوم زم يريد سيدو لم تنون دزي مثلا لم تنون دزي أنا وريم كورا أيوة دزي أتوني سترجعي من قال لي من يلنا كراكو باجر رايو كنا تيمي لما لم تنون تلاقي مثيرو سيدو أيوة كراكو باجر كنا سنتين نملي شنو أرجع مرتي دوك كدوما ها أسوسي ليس ديمو أسوسي ليس ديمو ما جيت ترونا ديبس ما جيت أسوسي ليس ديمو ما نوي أو في ناجي سكا أجيتشا كان هم براندو أكو ما يجل كابت فيتا أتكلم كراتي ربوش فرد وندي مور ما نقول أنا جرون قبل ليس الإسلام ما بدو جرون قبل بران جرون قبل ما تك فايو Ashama harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtan itti isiniif baay'atu akkam turtan akkabsaa akkana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama akka maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatumaa galata guddaa na biraa qabdan ammallee like share comment gochuudhaan yaada keessan akkasumatti komentii jalatti nu ibsuudhaan walaa jajjabeessinu isin jechuu jaaladha obboleewwan koo egaa akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha malitti bakka namoo jechuudha waan ajaa'ibaa ta'anii kan ilaalaa jiru jechuudha wanti kuni jalqaba dhuguma akka namoonni baay'een jedhanii pirankii na fakkaatee ture mucayyoon kuni dhuguma haasaa jirtanii natti fakkaata amma yoon ga'e ilaalu jechuudha ijoollee ko maaliin godha gaaf jedhuuni anaaf na yaaddu jetteen ishee lubbuu takka baattee inni ijoollee isaa ijoollee lama dhabaa waluma galan ishee jalqabaa dhiisii anuma waliin jiraadhu biran deemtudha jechuudha kuni maaliif dhaqee ilaalee dhufaadha kan inni jechaa ni jiru amma immoo inni utuyyuu ishee madaaluuf garuu wantichi dhumarra madaalii malee dhugumayyuu deemaa hin jiru garuu mucayyittiin dhuguma hin gooti na fakkaataan hin beeku maali bara kana dhugaa yeroo kana keessa immoo tibba kana gariin wal jaalanneedhaaf kun akka kanatti waliif bu'aa jira kun immoo waliikne tibba kana miidiyaan kallattii kamiiniyyuu irsaafniitii waliike qofa kanaasaa jiru maaltu dhalate tibba kana dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba ani hin beeku maaliif hojjechuufis yoo ta'e waa'ee piraankiis yoo ta'e waanuma walii kanarratti malee hojjetamu namni maal irraa barata yookaan maal akka namni irraa baratu barbaadaniiti natti fakkaate ani hin beeku dhugaa anaaf gaafidha akkuma natti gaafii ta'e namoota hedduutti gaafii ta'e natti fakkaata innaa waa'ee ayyuu fi sayid kanarratti immoo jechuudha mucayyoon kun dhuguma isheeti kan isheen dubbataa jirtu na fakkaata namoonni baay'eenis komentii jalatti mucayyoo kana fuudhii bakka fuudhurraa isheen kun akka haadha manaa yookaan jaartii isaa duraa kan jalqabaa birayyuu akka inni dhaqu ayyamaa fi hin jirtu ijoollee isaa sana yoo hin gatamu maal godha baay'ee tokko nama ajaa'iba waaqayyo isiniif haa laaffisu maalumaaf jechuudha innaa baay'een immoo kallattii kamiin yoo ilaaltani miidiyaa kamirratti yoo jechuudha baay'een argaa jira ijoollee hedduu jedha waliikne kunis waliikee bakka waa'uma irsaaniitii waliikeetti tibba kana miidiyaan kan dubbataa jiru maal takka ta'e hin beeku walumaa galatti maallaqaafis yoo ta'e kallattii biraatiin osoo dhuftanii ariifidha dhugaa yoo ta'e immoo waaqayyo isiniif haa laaffisu maaliif jennaani miidiyaan kun gizee tokko nama waan akka namni waan tokko irraa baratu namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'u yookaas immoo namoonni barumsa adda addaa akka irraa argatuuf malee namoonni akka sammuun isaanii jeeqamuuf miti kan asirratti namni wantoota garaagaraa fidu garuu wanti tibba kana kallattii kamiinuu haasamaa jiru kun waan namni tokko dhugaa se'ee kan amma sammuun isaanii jeeqamaa jiru hin jiru jechuudha garuu isaan akka maallaqaaf hojjetanii namoonni baay'een beekaa hin jiran jechuudha. warri waliikne jechaa jedhan kun takka turanii immoo araaramneedhaan dhufanii namoota baay'ee ilaalaa tura garuu namoonni kanarraa fakkeenyumti namni fudhatuyyuu hin jiru jechuudha maaliif tokkoffaa wanti nama barsiisu miti kuni waan namoota kaaniyyuu walitti buusu yookaan waliikaa akka nuyi waliikne kana isinillee jireenya keessaa yookaan gaa'ela keessan hiikaa jechuudha moo maal biyya barsiisa maaliif ani hin beeku dhugaa takka turre waliikne jedhu takka turre immoo araaramne jedhu waa'uma kanarratti kan hojjetamu kallattii kamiinoo jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku innaa waan biraatiin kottaa dhugaa hin dabbara nama jibbisiisa gizee tokko yoo baay'ate baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha akka Soofiyaa Toofiik tibba kana ammoo eenyushiin Naahinii fi Wubiyyeenis ijoollee dhiisanii akka mucaa dhiisanii jechuudha akkana akkasii abrishfaa bira deemanii jechuudha garuu hojiidhaaf akka ta'e hin beeksisa jammar
maaliif akka yuutuuba ittiin yookaas immoo yuutuuba gizee tokko odoo viidiyoo irratti hin hojjetiin gaafa adda hiikanii yookaan turanii itti deebi'anii maal hojjenneet gizee tokko hin dafnee oovarii akka yuutuubni keenya antinis views ta'e sa'aatii maallaqas akka ni cammaru guddifachuudhaaf hoggaa kaanii tooftaawwan karaa kanaa bichaa fayyadamu namoonni baay'een keessattuu yuutuubaroonni Itoophiyaa keessa jira maaliif akka ta'e hin beeku wantoota sanaan wal qabateedha kan isaan fayyadaman jechuudha. Garuu kallattii ofii keessanii itti fayyadamu yookaan ofii isaaniitti itti fayyadamu qofa kan isaan laalaa jiran malee nama hoo maal barsiisa namni maal irraa barate waan jedhamu tokko namaaf immoo garuu barumsi inni qooda hin jiru ani akka gama kootti jechuudha. Maaliif namni akka ilaalcha isaa akka itti fakkeessetti dubbata waan ta'eef ani akka ilaalcha sammuu kootti dubbataa jira. Kanaaf namni wanti irraa baratu hin jiru waan sanarraa amma jechuudha. Maaliif waan nama barsiisuu miti kuni nuti akka keenya kanatti isinillee walii kaajechuu ta'e malee jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee yoo deddeebi'ee wantumti akkasiisu yookaan fakkeenya tokko namoonni baay'ee waa'uma sanarraa dubbata ta'e hin bushaa agar malee jechuudha. Kanaaf qayyaraa istaayilii wantoota adda addaa qayyaraatii kottaan sinin jedha. Namoota baay'eedha kan inni argaa jiru tibba kana. Kanaaf kuni namaaf barumsa ta'a uummata hin barsiisa jettanii hin beeku kaa maaliin akka yaaddanii toni yeroo baay'ee irra deddeebitanii waa'uma sana irratti hojjettu jechuudha. Walumaa galatti kan ayyuudhaaf isa kun dhuguma natti fakkaate amanaan jira dhugaa jechuudha. Namoonni baay'eenis akkuma koo nama amanan turre caala jechuudha. Sanammoo nama jaalate maaf na jaalattee jechuun hin danda'amu. Jaalala isheetti hin faradu. Laphee qulqulluudhaan yookaas immoo laphuma guutuudhaan parsantii 100% jaalachuu dandeessi. Kanaaf waaqayyo haalaaffisuu fi garuu mootu innis ijoollee isaa dhiisee haadha manaa isaa duraa dhiisee osoo hin taane jaalalaan isheellee amansiifattee amansiisanii maaliif amantaan inni ayyama waan ta'eef jechuudha. Amantaan musliimaa amma 3-4 fuudhuu hin danda'ama jedhu yeroo dubbatan hin dhageenya. Kanaaf akkas ta'ee taana walumaa galanii jechuudha akka obboleettiitti isheellee amansiifattee maaliif ijoolleedha innis daa'ima isaa lamarraa qaba. Kanaaf daa'imni sun immootu kamuma isaati waan ta'eef eessattiyyuu kufu nama biraa nama irratti harkatti kufa sababa hin qabneefi maal gochuu qabanii jaalala walii galteedhaani itti adeemtanii sillee jiraachisee isheellee jiraachisuu qaba. Waaqayyo isiniif haa laaffisu kallattii kamiinoo jechuudha. Eenyumtuu kan dubartii taatee dubartii masaanuu hin jaalattiin jedhuani. Kuni eenyumtuu jechuudha odoo ayyamama yookaas immoo sababa amantiin ayyameef rakkoon qabu haa fidanii namni jedhu hin jiru dubartiin sirmatti jechuudha. Maaliif eenyumtuu masaanuu jaalate das jedhee gammadee kan harka rukutee fila ofitti fuudhu hin jiru jechuudha. Kanaaf waaqayyo isiniif haa laaffisuun jedha gama kootiin egaa hin beeku. Kanaaf namoonni mootu waa'uma waliikne dhukanaan yuutuuba guddifachuu akkasuma mootu maallaqa shaqqaluudhaaf hojjettan jechuudha. Hin bushaa dhugaa nurraa dhaba waan akkasii jechuudha. Istaayilii qayyaraa kottaa namni illee akkasii fi yeroo baay'ee isiniif nahee viidiyoo keessan isiniif ilaalu jechuudha. Kanaaf waanuma tokko namoonni hedduun fakkeenyuma sanarratti hojjeta yoo ta'e baay'ee tokko ulfaata. Jaalaluma bara kana amma wal fuune amma wal jaalanne waliif duune takka turan immoo waliikne adda baane hin dabbara dhugaa. Namaalumaaf iyyuu obboleewwan koo baay'ee tokko na ajaa'iba. Inuma laala gizee hunda kallattii kamiiniyyuu miidiyaa kanarra wanti faffaca'ee jiru waanuma kanaan wal qabate duwwaadha jechuudha. Sirriitti jechuudha. TikTok irra deemtan kallattii kamiinoo jechuudha. Egaa walumaa galatti waaqayyoon isiniif haa laaffisu. Egaa obboleewwan koo namoonni akka kanatti gaafii isinitti ta'e jiraachuu dandeessanii gaafii natti ta'e maaliif namni yeroo hunda waa'uma kanarraa hojjeta amma waan biraa qayyareen fidu waan jedhu natti gaafii ta'e. Kanaaf yoon dogoggore sillee dhiifama naa godhaadha. Yaada keessan immoo komentii jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Kanaaf kuni yuutuubaroota warra Itoophiyaa irraa hojjetaa jiran ilaallata jechuudha. Walumaa galatti istaayilii jijjiiraadha. Baay'ee nama dabbara. Ijoollee baay'ee jibbisiisaa jira. Nus akkanumatti bor waliikna waan jedhu ijoollee yaaddootti kufaa jirti jechuudha walumaa gala. Egaa viidiyoon kan koo har'aa asuma irratti dhaabbata. Nagaan naaf turaadha. Yaada keessan komentii jala naaf godhaa. Laayik sheer gochuudhaan walaa jajjabeessinuun isiniin jedha obboleewwan koo. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii. Nagaan naaf turaa.